Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo bakka jiraattan nageenya koo kan onni irraa buqqee bakkuma isin jirtanitti isin haa qabu. Barnoota walitti deebinee jirra. Guyyaa dura akkaataa linkii keessan kan YouTube, Facebook irra bifa oriijinaaliin kaa'attan jedheen isin barsiiseen ture. Har'a ammoo kan peejiidha akkamittiin kaayannaa warroota jettanii fi isin barsiisa jedhee waadaa isin seeneen ture. Inna akkasii warri YouTube kiyyaaf raawwataatan subscribe godha. Sila yaani yoo subscribe godha isiniin jedhani kama dura subscribe gootanuu namarraa fudhattanii jechuudha. Kunaaf hin galle. Inna yoo isinitti tole ammas subscribe godha. Yoo isinitti hin tolle ammoo laalaa barnoota irraa argattanii laalaatuma bira kutaa isiniin jedha. Gara barnootaatti isin dabarsa garuma gabaabaadhaan jechuudha. Audio Jungle. Obboleeyyan kiyya fakkeenyaaf peejiin kuni bakkatti kun masmara kanarratti linkii bakka correct action button kan jedhu kana biratti correct action button kan jedhu kana biratti linkii galchitanii jechuudha. Fakkeenya bifa kamiini bifa akkanaa kanaan jechuudha. Bifa amma kunoo asirratti argitan kanaani waati isinii qabeeru kanaan bifa kanaatiin isinii ta'a. Yoo isa akkanatti galchitan akkanatti yoo tuttan akkasuma fuudhee wanni keessa isin galchaa jechuudha. YouTube keessan keessa isin fida. Kana gochuudhaaf Chrome keessan keessa seentu. Erga Chrome keessa seentanii dhiifama. Chrome keessa erga akkanatti seentanii Facebook kan jedhu ni jira. Ka hundaa irratti ni ba'a jedhee yaada yookaan bakka saarchii kanarra Facebook jettanii yoo barreeffattan isinii dhufa keessa seenaa jechuudha. Bifa kanaan nu dhufa jechuudha. Bifa kanaan nu dhufa. Facebook kiyya kanarra hin jiru. Log out godhee kan biraatti geessadha. Dhiifama obsaan eegaa. Obboleeyyan kiyya asirratti yoo Facebook keessan galmeessitanii yookaan Chrome irra galmaa'ee hin jirre log into another kan jedhu kan akkana gootanii bakka kana irratti maqaa keessan galchitanii kan Facebook keessanii ta'e bakka kana password keessan galchitanii log in gootanii seentanii jechuudha. Yoo irratti galmeessitanii hin jirre anama irratti galmaa'eera waan ta'eef keessa dhayeetiin seenee isin agarsiisa jechuudha. Facebook bifa kana erga seenne bifa kana erga seenne bifa kanaan seenna. Tuqaa sadiin gubbaa tana tunnee desktop side tana bifa kompiiteraatitti ni deeffanna Facebook kenna jechuudha. Bifa kanaan nu fida. Obboleeyyan kiyya erga bifa kanaan nu fide kunoo bakka tana tuqaa sadii dagalee tana tunnee asitti page kan jettu tana fudhanna. Page erga fudhannee kunoo akkana nu fida jechuudha. Page isin qabdan bakka kana isinii fida. Bifa kanaan jechuudha. Page kana irratti maqaa isaa irra gadi tuttu akkana isinii fida jechuudha obboleeyyan kiyya. Erga inni akkana isinii fide kunoo add button kan jedhu kan hin jira. Add button kana kunoo asitti qubaan gadhoofna jechuudha. Add buttoniin isii tana jechuudha. Erga add button kan jettu tana gattunne bifa kanaan nu fida. As keessa isin waan barbaaddan irra kaa'achuu hin dandeessan jechuudha. Asitti WhatsApp keessanii walitti hidhuu dandeessu. Waa kunoo call new kan jedhu kana maqaa bilbila keetii walii hidhuu dandeettu gara messengeraatiin jechuudha. Kana keessa dhiistanii isa tana fudhattan jechuudha. What video kan jettu tanaan ni fudhattanii qubaan tuqxan jechuudha. Akkana isinii fida jechuudha. Akkana as guddiftanii add a link to a page in your website jedha. Linkii website keessanii itti gashata asitti qubaa yoo gatutta akkana isinii fida. Erga akkana isinii fide akkana kilama fakkeenyaaf linkiin kiyya kana linkii fudhannee dhufna ishee keessaa baanee linkii haa fudhannee dhufna ishee.
YouTube keenya keessa dhanna profaayila keenya jala seenna profaayila keenya tunnee tuqaa 3 tunnee share kan jettu goona copy link godhannee linkii keessaa fudhanneerra jechuudha. Achi deebina asitti qubaan qabdanii yoo jettan paste illee isin dhufti yookaan kanuma akkasirra godhattan linkii kiyyatti galee jira jechuudha. Kuno isin galee obboleeyyan kiyya linkii kiyyatti galeera. Okay, erga linkii itti galee save tayyattu tana gisee takka tuunaa jechuudha. Okay, kuno save goonaan right nu kennee jira jechuudha. Seenee jira jechuudha linkiin keenya. Okay, itti goonetiin keessaa baana jechuudha. Kuno akkuma argu jettanii itti naa seenee jira jechuudha. Amma as keessaa bahee page kiyya keessa seenee isin mul'isaa jechuudha. Okay, page kuno isa kana. Okay, obboleeyyan kiyya. Okay, obboleeyyan kiyya kuno akkuma argu jettanii linkiin kiyya itti naa seenee jira kuno jechuudha. Dura irra hin jiru amma immoo irra naa ta'ee jira jechuudha. Asumaan linkii yaani asumatti bifa kanaan kaachuu dandeessanii jechuudha. Buka page keessanirra. Kanaaf asumaan like tuquun dagatina akkasii irraa fayyadama warri YouTube fayyadamtan yeroo baay'ee osoo kana fayyadamtanii bareeda. Ishi linkiin kun dhugaadha moo dharaa Facebook biraatiin seenee isin mul'isa. Okay, obboleeyyan kiyya search gooname fakkeenyaaf Okay, bifa kanaan kunoo amma asiin yoo qubaan gattuqe akkanuma fuudheet YouTube kiyya keessa na seensisaa jechuudha. Obsaan eeggattu kunoo shuuf bifa kanaan YouTube keessan keessa seensisaa jechuudha. Link originala anama Facebook biraatiin seenee jechuudha. Facebook biraatiin seenee akkasitti kunoo itti naa baay'ee jechuudha. Kunoo qubaayyoo gattuqe akkanuma fuudhee YouTube kiyya keessa geessaa jechuudha. Linki originala bifa kana itti fayyadama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo isinitti tole like godhaa, share godhaa, obboleeyyan keessan biraan gahaa isiniin jedha. Akkas ijoollee Oromoo silaa subscribe yoo godhaa jedhan namarraa deeffattanii isin akkasii barnoota biraatii haga walitti deebinutti nagaatti.